Egaa dhageessaniitu aartistii keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Leencoo Guddinaa albamii isaa keessaa wallee tokkoon dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha amma immoo odeeffannoo haaraa baay'ee kan namatti toluu fi hedduullee kan nama ajaa'ibullee isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma dhumaatti nu wajjin tura. Chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatina. Akkasumas illee sooshaal miidiyaa qabdan irratti illee viidiyoo kana sheer godhaa. Akka sirbi aartistii keenya jaalatamaa kana vaayiraalii ba'uuf jechuudha. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti na dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu egaa aartistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Leencoo Guddinaa dhiyeenya kana egaa waa'ee albamii isaallee dhageessaniitu jechuudha. Albamiin isaa sirba qeenxee 14 qabata jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isaan keessaa aartistiin keenya jaalatamaan kun wallee kanatti kiliippii hojjetee dhufaa jira jechuudha. Walleen kunis mata dureen isaa Kaarroyyee kan jedhu yommuu ta'u, wallee kana wallee bareedaa fi hedduu kan nama ajaa'ibullee akkasumas aartistii keenya egaa hundumti keessaniyyuu beektu wallee baay'ee nama ajaa'ibuu fi wallee baay'ee kiliippiin isaallee yeedaloon isaallee wadaloon isaallee hedduu kan namatti toluun qabatee dhufaa ture jechuudha. Akkuma beekamu egaa amma immoo sirba haaraa mata dureen isaa Kaarroyyee jedhuun aartistiin jaalatamaan keenya kun dhufaa jira jechuudha. Egaan egaa warroonni aartistiin keenya kun sirba isaa kana qabatee eessa dhufaara warroonni jettaniif chaanaalii mataasaa akkuma beekamu egaa Leencoo Guddinaa yookaan LG kan jedhe yeroo jalatti viidiyoon kun gadhiifamaa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu immoo warroonni sirbi kun yoom gadhiifamaa yoom nu dhufaa jettaniif immoo aartistiin keenya kun egaa akka feesbuukii isaa mata dureetti barreessitee aartistiin keenya jaalatamaan kun sirba haaraa kana kan inni irratti dhufa jedhee jiru gaafa jimaata galgalaa sa'aatii 12 irratti na eegaa jedhee jira jechuudha. Akka wanti isaa akka feesbuukii isaa jalatti maxxanseeni aartistiin jaalatamaan kun warroonni akka ajaa'ibaadhaan akka hawwiidhaan eegaa jirtan koomentii jalatti mee lakkoofsa 5 barreessaan siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya aartistii kana warroonni jaallattan immoo koomentii jalatti libbi haartii libbii istiikarii kaka'an siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya waan amma xumura qophii keenyaatti nu daawwattaniif galatoomaa siniin jecha warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu laayikii fi sheer gochuu akkasumas koomentii fi chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib gochuun dagatinaa siniin jenna. Galatoomaa.